Kophee tube wall texture decision painting akkamitti hojjanna bakka irratti silaa deemnu background isaa erga dibannee adii goonee booda bukoo kenna madaabaracha eegabanne duqeetii kenna bishaanitti hanga tana qofa dabalanna duqeetichi keenya sirritti akka inni wal maku taasifannee eega inni wal makee wal fudhate sirritti mix ta'een booda haala kanaan guddaa keenya isa background dibanne kana sirritti qulqulleessinee fuula takka yookaan shakaree takka soorratti hinaafin qulqulleeffanne akkasii bukicha bukeeffannee qopheeffanne keenya haala kanaan fudhannee akkana qopheeffanne haala kanaan dibuu eegalla. Isteeppii isa lammaffaati inni kun isteeppii isa lammaffaa haala kanaan qabbaan yookaan dibnu yogguu dibnu eeggannoo gochuu qabna. Maaliif yoo jenne qulqullummaa isaa eeggatee akka inni dalagamuuf yookaan geeffamuuf. Inni ammoo ka dibamu duubas ta'ee keessas ta'ee sarakkos hin qabu. Haa ta'uutii naannoo keenya kanatti baay'inaan naannoo tokko tokko bakka inni hin gahin illee hin jira. Bakki hin gahin illee wanni teekinooloojiin turte tokko dafee bakka maranga waan ta'eef hojii irratti baay'ee isa miidhagaa yookaan humna namaatiifis irra bareeda ta'edha. Amma isa kana yookaan xiinxallinu taate amma haaluma kanaan gartanii inni sadaffaan kana goone dizaayina isaa kan ittiin nu baafannu yookaan isa kana ruulaal isa jedhamu kana ruulaala kanaan deebnee irra koloraasu yookaan gangalchuudhaan akka inni immoo qirxii isaa seeraan boca isaa bareechisee nu baasuuf wanta ittiin tuqannu jira. Innis oil jedhama. Isa kanaan tuqataa haala kanaan bareechina. Miidhagumti isaa hedduu dhumatu. Nuti wayita hojjennu jalqabnurraa kaasnee barumsa isinii kennaa turre tartiibaan yoo kan caqafattan taate osoo yeroo dheeraa isin gaafatu yeroo gabaabduu keessatti baala moyaa gahaa yookaan kan namni baay'inaan hajamu taatan argamu. लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो अपना चैनल को होम पेंटिंग Isteeppii arfaffaan isa kana qalama isa duubarraan irraan dibamee miidhagina isaa dabalu haala kanaan irraan deebinee qirxii isaa eeggannee joointiidhaan keessa osoo inni hin jallatin miidhagsnee muruun dirqama ta'a. Maaliif yoo jenne miidhaginni isaa akka seeraan sirritti dabaluuf yookaan bifa feetan nu amma mana icha kanaaf kana filannee malee isin manoota birootti biraa filachuu ni mala. Bifti garaagaraa bifa baay'ee fayyadamuu dandeessa. Yogguu geeffamu haala kanaan miidhaga. Yoo isinitti tole subscribe osoo godhin biraa hin bahinaa. Maatii nuuf ta'a nutis isin jaalanna wantoota mimmiidhagoo haala yerootti wal qabatu akkasumas dizaayinoota garaagaraa ni dhiyeessu. YouTube subscribe gochuu hin dagatin.